Assalaamu alaikum akkam nagaa jirtan ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa Rabbii argadhaa isiniin jecha har'a barnoota afaan Ingiliffaa haala salphaa ta'een akkamiin dubbisuu dandeenya kan jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Isin irraa wanti eegamu sabiskiraabii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan, sheer gochuudhaan warroota isinii ala liinkii gurubbii irratti isinii dhufe hiriyoota keessanii yoo sheer gootan yoo dhufanii baratan faayidaa isaaniif qabaa jecha. Mee har'a qubee sadan qubee lama kana qabadhee dhufeen jira yookaan jechoota lama kana qubeen kun akka Ingiliffa keessatti akka qubee takkaatti dubbifama. Namni baay'een Ingiliffii maalii nu jijjiirama jedhee illee yeroon biyya baradhu baay'ee takkan aaraan ture. Qubeen sun jijjiiramee dhufa. Maaliif jedhee amma garuu yoon irra deddeebi'ee asumatti sirriitti ilaalu lakkaa Ingiliffii hagis ulfaataa nutti fakkaata sun salphaadha jecha. Isin maal gochuu qabdanii kutaa tokkoffaa, kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa ani dhiheessu sirriitti yoo hordoftan barnoota Ingiliffaa ani egaa takkaa Ingiliffa takkaa warroota qubee afaan Oromoo baratanis ni jira waan ta'eef afaan Oromoo afaan Amaariffaa illee isaan hin dhiyeesse. Isin barnoota Ingiliffaa kana keessatti yoo sirriitti hordoftan Ingiliffa dubbifachuu ni dandeessan jedhee amanaa sirriitti na hordofa. Har'a immoo mee akkamiin dubbisna qubeelee kana? Nuti egaa akkuma beekamu biyyatti qubee ABCD barannee jira jecha. Garuu yeroo barreeffama keessatti dubbifnu akka ABCD dubbisna sana osoo hin ta'in ni jijjiirama jecha. Amma fakkeenyaaf qubeen jalqaba DGE kunichoon jechaadha. Yeroo dubbisnu barreeffama keessatti akka G qofa dubbata jecha. E ni liqimsamti. Diin illee ni liqimsama jecha. Qubeen daa kunii fi iin kun in liqimsama jecha. Isinii galee yoo dhumarratti dhuftee yeroo bakka baay'ee keessatti Ingiliffaa keessatti iin bakka baay'eetti ni liqimsamti jecha. Kanaafuu G qofa dubbifna. Katti aanu immoo taa fi qubee akka afaan Oromootti isin himaa taa fi caa haan kun walitti maal jennee jirraa? Chi akkasitti dubbisamaa jecha. Taan inuma hin dubbatu. Fakkeenyaaf barreeffamoota akkatti dubbisnu isinii dhiheessaa sirriitti ilaalaa. Hayyee akkuma argaa jirtan kana mee qubee barreeffamni jalqabaa kun jaa fi daa eetu jira jecha. Barreeffama Ingiliffaa keessatti akkamitti dubbisna kana? Juudii jee jennaa laa miti. Jaan kunii fi uun kun yookaan yuun kun walitti maal ta'a jee akkasanitti dubbifanna jecha. Daa fi jaa kana immoo ilaali. Daanii fi eedhiin dubbatan inuma liqimsina as keessatti. Kanaafuu maal dubbisna ree harma keessaa barreeffama lama kana liqimsine qubee shanan kana keessaa lama yoo ajjeesne maal dubbisne? Jeej. Akkasanitti dubbinne. Jeej. Isinii galee een dubbe. Ingiliffa keessatti qubee baay'inaan gara dhumaarratti yoo isin dhufte baay'inaan hin dubbattu jecha. Dubbachiiftuun eetun vaawuls jedhan egaa Ingiliffaan ishiin baay'inaan dhumarra yoo jiraatte maal gootanii ni ajjeestan jecha. Akkan dubbanne beekuu qabda. Kanaafuu daan hin dubbanne een hin dubbanne qubeen daanii fi jaan yeroo baay'ee daanii fi gaan jecha afaan Oromootiin yeroo baay'ee yoo walitti dhufan daa liqimsuu qabdan jecha. Garuu bakkoota hundatti miti. Akka walii galu Ingiliffi ni jijjiirama waan ta'eef. Kanaafuu jeeji inni dubbisnaa jecha kana. Katti aan immoo baa fi biidhaa Ingiliffa keessatti raan akkasinii galu akkasitti dubbisattan jecha. Ayi immoo iidhaa rii daa fi jaa'ee ammallee waliin dhufee miti. Maal godhuu qabna? Qubee kana lamaan liqimsuu qabna waliin jennan miti. Kanaafuu biriij akkasanitti dubbisuu qabna jecha. Biriij daan hin jiru iin hin dubbattu jecha. Een kun jecha jaaboodaa kun. Kanaafuu biriij. Katti aanu immoo maali? Namni baay'ee gaana biyya kana faanii fi faan akkasitti dubbisama yeroo Ingiliffaa dubbistuu faa raa akkasitti dubbisna. Aayi immoo ii dubbisna jecha yeroo barreeffama keessatti isheen. Garuu amma qubee san ABCD yeroo barannu F R I
D akkasitti miti Ingiliffaa yoo dubbifnu ni jijjiiraman. Kanaafuu fridge jecha fridge maaliif fridge jedhe qubeen daa maalii barraa'an jedhina akkana barreessanii ranga'an waan beeku. Kanaafuu fridge daafii ni liqimsamte jecha fridge. Okay. Katti aanu immoo maal jedhaa iidhaan iin yoo dubbisamtu eetti dubbisamti jecha. Yoo feete yoo lama taate ii taatii yoo tokko taate ee taatii jecha. Akkana Ingiliffa keessatti qubeen afaan Oromoo yookaan iin Ingiliffaatu jecha. Yoo lama taate yeroo baay'ee ii taati. Yoo tokko taate immoo ee taati jecha. Kanaafuu daan hin dubbatu jennee eenis kadhumaatu hin dubbattu jennee maal jennee dubbisna daree qubee kana. Age akkasanitti dubbifan. Age. Katti aanu immoo yeroo baay'ee immoo kaanii fi naayyee walitti dhufan baay'inaan kaanii fi inni yookaan naa afaan Ingiliffaa keessatti yoo agartan kaan sun hin dubbatu jecha. Naa qofarraa eegaltan. Kaan akkuma kanatti zimree taa'eera malee hin dubbatu jecha. Kanaafuu naa fi w now jedha laa fi walitti akka eetti dubbisanne inni jirra. Kanaafuu maalidha barreeffamni kun knowledge daan hin dubbanne een hin dubbanne jecha. Isinii galan miti amma isinii galaa deema. Knowledge. Katti aanu immoo qubee TCH kun jechaadha yeroo baay'ee akkasitti dubbataa jecha. Akkanatti dubbataa. Kanaafuu mee walumaan gara jalaatti isinii barreesseen jira. Kanachoo dubbisna jecha. Ka jalqabaa S wajjin maal ta'a yeroo baay'ee akkasitti dubbata waliin jenneera. Een immoo as ni dubbata ees bakkatti ta'uu qaba. Haa ta'uu amma akka aatti dubbisna. Kanaa scratch maal ta'e qubeensi kun akka kaatti dubbisna waan ta'eef arma irratti. Scratch akkasitti dubbifannee jira jecha. Taan maaliin dubbanne waan hin dubbanneef warrootuma Ingiliffa uuman gaafachuu dandeenya. Garuu arma irratti taanii fi qubeen caa haa waliyyoo dhufa yeroo baay'ee taan ni liqimsamti jecha. Taan hin dubbattu. Kanaafuu scratch. Katti aanu immoo watch. Taan eessa jirti hin jirtu jecha. Akka waan hin jirre garuu seera barreessamichaa irratti taan ni barrooti jecha. Kanaafuu watch. Match. Katti aanu immoo match. Catch. Itch. Batch. Akkuma amma Ingiliffa wajjin dubbisne kanatti waliin dubbisnee jirra. Kun kutaa tokkoffaati. Kutaa lammaffaa sadaffaa hordofaa isiniin jedhaa galatoomaa nagaan naa jiraadha.